itti fufee jira. Amma speed challenge dha. Mee tapha kanaa eenyu akka injifatu walumaan ilaalla jechuudha. 258,400 wayii jira. 30,706 tapha baay Sa'iid leencaa darbatee jira. Tapha baay'ee ajaa'ibaatu jechuudha. Oh my god, thank you for taphaan baay'ee wal Oh my thank you guys, you got this. Jirti, please. You got this, guys. miliyoona 1,200 wayii kuma 900 ajaa'iba. To say Fifi, you are like, I don't know. Man, you're not Jaffa. Oh my god. That's ye. Sabona. Jirti. Dursa. Oh my god. This is crazy. It's okay. Man. Oh my god. This is crazy. I have no words to name them. Thank you. Nurati, TikTok. Kala children, Maria, and Kala children, I have no words. Cookie. Oh my god. What God, this is crazy. Oh my god. My god, Donnie. Fifi, you guys have totally insane. Oh my god. It's okay, Tapha jalqabaa haala ajaa'ibatiin miliyoona 1,726,721 mootee jirti. Oh my god. Oh my god, tapha baay'ee ajaa'ibaatu jechuudha. Tapha jalqabaa irratti yoo ilaalle namoota giiftii kanan jalqaba irratti Sabboonaa Muhammad 1,168,600 Asliyoonni Sabaa 1,108,900 Nabil 99,000 Ifraat 94,000 Sa'iid 76,000 Oh my god. Tapha hafeetu jira. Tapha ajaa'ibaa tafee jira. Tapha tokko tapha kanarratti mucayyoon kan mootu yoo taate dabalanii tapha sadaffaa taphatu jechuudha. Tapha ittaanu irratti yoo makiin kan mootu taate amma egaa makiin mo'attee baati jechuudha. Kanaaf taphni kun tapha baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf dooktaroonni egaa haala ajaa'ibaatiin irratti hirmaataa jiru. Akkuma daataa baay'ina namoota argitan kana kunoo jechuudha. Haala baay'ee nama ajaa'ibuudha. Speed challenge eeganii taaptaapiidhaa fi akkasuma koppiliingii akkasumallee giiftiidhaan jechuudha. Uummanni Oromoo hirmaannaa guddaa taasisaa jira jechuudha. Asitti amma makiin 40,041,800 wayirra geessee jirti. Mucayyoon 1,700 wayirra jirti. Doktor Abduseen Sheekanuu gadhiisanii jiranii. Doktor Kabiiroo TikTokii asirratti darbaataa jiranii. Taphni haala ajaa'ibaatiin itti adeemsa. I am Muraad konkolaataa diimtuu darbee jira.
haal Doktor Kabiiroo haala baay'ee nama ajaa'ibuun taphni kun baay'ee Nazriina 8,843 weerra jira. Can't believe this. 87,900 weerra jira. Taphni lammaffaa kun egaa akka tapha jalqabaa hin ho'u jechuudha. Tapha jalqabaa taphni tokko ni kufe haala ajaa'ibaatiin 93 irra geessee jirti. 93 karaa kanatti 9,145 tapha baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Ispiid chaalenjiin aga dhufu eegaa jiranii giiftaroonni tooftaa taphaa uummanni Oromoo itti beekee jiru jechuudha. Kanaaf giiftaroota tokko tokkoon ilaallaa. Anwaar Doktor Kabiiroo yaadannoo oh my god giiftaroonni haala ajaa'ibaatti abaaboo mana guutte jechuudha. Doktor Kabiiroon egaa tiktokii hidhee darbataa jirta. Galatoomaa baay'ee galatoomaa 100,000 Gurmeessaa leenca ilmoo dabree jira. Galatoomee ulfaadhu jennaani. Bilisee airplane xiyyaara jechuudha. Ferrarii mana kanarraa oftee jirti. Speed challenge asliin baneera. Speed challenge 9,999 gaafatee. Speed challenge Doktor Aslii onnee sabaa. Speed challenge kophaa isaa cufuu danda'ee jira. Asitti speed challenge banamee jira. Amma banamee jira. Lakkaawee galee jira. 173 wayirra jira jechuudha. Oh my god speed challenge amma sagantaa WT jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin. Amma deemaa banamee jira. Speediin banamee jira amma waan qabdallatiisaa speed challenge. Garaagarummaan gidduu jiraa jiru. Dachaadhaan wal caalan jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun jechuudha. Miliyoona 1,160 Bariik Musammaa Leenjaa darbaa jira. Beekaa isanii jiranii tapha kana kan mo'atu taanaan taphni lammaffaan oh my god miliyoona 1,200 tapha baay'ee ajaa'ibaatiin tapha baay'ee sodaachisaadha. Mubaarik leencaa afuraffaa darbuutti jira. Mubaarik Musammaa